Dr. Gammachuu Magarsaa. Dr. Gammachuu Magarsaa gooticha jaarraa kana hayyuu argaa dhageettii kitaaba sammuu banaa tuulamarraa dhalate hortee warra booranaa wallaggatu gumaache gammee leenca bosonaa dhalataa dambidolloo ibsaa akka goobanaa guddisa waaqoo guutuu haftee goototaa sana isaanuu abbaa koodha ilmi keessanuu ana eenyummaa isaaniin sitti madhaggeeffadhaa jarana. Gammee gurraacha dheeraa qal'aa akka rasaasaa dhalcha Magarsaa barii hortee warra abdiisaa aaddee shubbisee margaa jedhamu haati isaa isaanuu ilmaan gafaati ijoollee jaha keessa shawaa lixaa amboo noolee kaabaa irraa achi dhufan maatiinsaa qorataa seenaa Oromoo Yuunivarsiitii barsiisaa seenaa warra kuush Afrikaa gadi qabee leenjisaa kompiitar saayinsii jettaa teeknoolojii dhaalchisaa abbaa madaallii dhugaa fakkii aadaaf beekumsaa jechisaa tokkochi waltajjii guutuu raasaa hin jarjaru kokkolfaa jechaan nama booharsaa. Bagumanuuf dhalatan gammee finna Magarsaa seenaa jireenya isaanii waa xiqqoo siif gabaasa seenaa barnoota isaanii dursa isiniif aansa umrii dheeradhu jechaa gurra keessan naaf ergisa. Akkas jedhee yaadata seenaan barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa dambidolloo baratanii Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee tokkoffaa Finfinneetti hordofatanii carraa barnoota alaa iskoolarshipii argatanii Darham Yuunivarsiitii Ingilaandii qubatanii kompiitara saayinsii fi maatimaatiksii jalqaba digirii fudhatanii Finfinnee Yuunivarsiitii barsiisaa sooshaal saayinsii qoratanii digirii lammaffaa isaanii Ingilaandii jalqabatanii damee sooshaal antiroopoolojii qo'atanii Yuunivarsiitii Saasex Ingilaandii argatanii digirii sadaffaa isaanii haaluma wal fakkaatuun Ingilaanditti xumuratanii qorannoo isaanii kan itti aanutti xiyyeeffatanii Knowledge Power and Experience of the Self Among the Oromo of Ethiopia kan jedhu fokos gatanii falaasama Oromoo ganamaa waa'ee amantiif uumamaa waan baay'ee irratti hojjetanii Maths or CS and Anthropology walitti makatanii sirna gadaa dhahaa fi herrega Oromoo addunyaatti mul'ifatanii guddina afaan Oromoo keessatti qooda leenjaa taphatanii jireenya isaanii guutuu uummata ofiif jiraatanii uummata ofiitiif jecha ofirratti gurguratan mana keessa jiraatanii qorannoo argaa dhageettii uummata ofiitiif oolfatanii Dr. Gammachuu Magarsaa bagumanuuf dhalatanii nagaa fi fayyaa wajjin ammas haa jiraatanii maadhaa maatii wajjinuu umrii haa dheeratanii. Dr. Gammeeni calaqqee eenyummaa laayibrarii Oromootaa barsiisa aadaaf seenaa of ilaallee dhalootaa mooticha falaasama dursaa saayinsistoota fakkii eenyummaa warra kuush urjii Afrikaanotaa suphituu dhugaa citee qajeelchituu seerotaa maal jedheen haa ibsuume jechatu natti xiqqaata. Mallattoo gootummaati gammeen kan ijasaarraa mul'atu dhugaaf jiraata malee eenyullee hin jilbiinfatu gammeen gara kuteessa nama dhugaaf jiraatu bakka dhugaa argutti gammeen ija libsatu mirga namaa hin dhiibu namatti hin tarkaanfatu goota fakkii hin qabne umriin isaa nuuf haa dheeratu ani waa'ee isaanii silaayyuu himeen fixu hayyuu argaaf dhageettii Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa seenan hin irraanfatu kan hamtuu itti yaade biyyeen ijata haa buutu walaloo kana barreessee kan isiniif dhiyeesse an obboleessi keessan hundee baddaa baale yookaan Abdullaa Huseen Jiloo yoon dogoggorina of kalcha fayyaa naa ta'a.